Nigartanimi jima kana nigartanimi qama'eeti lullu qadhe singarse jimaan sitti baala natti dallu gaala jimaan sitti baala natti dallu gaala wani jimaan qabu qama'eeti laala jette manguddoon teenya gaafa dura akkana nutti dallu gaalaati jimaa yoo feetan Dhiyeenya kana ammoo jimaatu ijoo miidiyaa hawaasummaadhaati gamaaf gama dhaabbatanii jimaan halaali yookaan jimaan haraami waliin jedhu. Dhimma kana durallee akka malee ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'uudhaan irraa dubbatamaatiin ture. Hanga ammaatti ulamaa'iin walitti dhuftee dhimma kana furuu hin dandeenye. Ta'ullee garuu ulamaa'iin Harargeedhaa koottaa dhimma jimaa kana bal'inaan irraa dubbanna. Akka itti haraama gootan isinilleen fidadhaatii koottaa nutilleen ragaa qabnu qopheeffannee isineenaa jechuun waliif baallamanee turan. Ta'ullee garuu dhimmi jimaadhaa hanga ammaatti furmaatan arganne. Amma warri jimaan haraami jiru. አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ወር ሞቱማ ረቢ ጀላቲ ጂማን ሐራሚ ነቲ ሐራሚ ጎደና ኡመተ ሐረርጌዳፍ መድ ዲነግዴ እን ጉዳን ፍናንገፋ ጂማል ቡናኦል ሁንዳኦል ዶላር በየከና ካፊቱ ጂማ በአንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር ጂማን ነምኒ ገልገለ እንቀማ ጉያሞ ጂማ አራማ ጎድ ጂማን ቀበኛ ከኛ አንገ ነምኒ ቀማው ጅሩቲ ዲጉርጉራን ነዋ በደላ ቢደኒ ጫት ወር ሐላል ጀሬ ዲቡለ ይመጀራ ጂማን ሐራሚ ነቲ ጫትን ሐራም እሺ አላህ አክበርን ጊዜ ብር ሲከነኒ ሐላላ ጊዜ ጂማ ሐራማቱን ኤሳ ዱፍተራማ ጋፊ ሌቴኛ ገሪን ኬሰን biyya dimokiraasii jirtanii mi'ookiyaa gariin keessan yaadni nama tokko kabajamaadhaa beek namuu yaada qaba maaliif akkan ayyaadutti yaadini maaliif akkan allaalutti laalini jechuun zamana keenya har'aa kana keessatti waan fakkaatatii miti beeka kulli waan nama mammaraachuu farsha haram janiin biddeenni nama mammaraachu nyaataa dhugaatiin nama mammaraachitu akkasuma jimaaleen nama mammaraachu akka farshoo nama mammaraachitu jechuudha. Jimaan akkuma farshoo nama mammaraachaa namni jiru dhibbatti ni kijibe. Sheekh Muusaa Su'aalaa leenci dagaa qalloo namni haasawa jimarraa qabdan yoo makiinan isinii mijjaawe makiinaa teessan kaafadha yoo xayyaaran isinii mijjaawe xayyaara keeysan kaafadha gamtaan ulamaa'ii Harargee bahaa qophaawee isin eegaa jira hoottaa je reejarri hoottaa jechaa jira. Illeensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walilleen hin cinqinaa. Akka Harargeetti qamaaneeti du'aa goona. Waan kiyya naa itti laffee halaali abbaan tokko haraam jechuun hin dandayu. Jimaa qamaanee du'aa godhuunii deemna nuti tana qabsoo jalaa hafuun teenyu. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Mucaa boo'uudhaaf ka'ee jabbiin miilarra dhaabbatti jedhama makmaaksii. Harargeen dhimma jimaa isaa keessa qotee bulaan qotatee ittiin baroota dheeraa jiraachaatiin ture kana irra sababa caanaa yookaan qaranni garaagaraa itti baay'ateef jecha qotee bulaan jimaa isaarraa akka duritti galii argachaa hin jiru. Kanaaf rakkoo hamtuu keessa jirti. Rakkoo tan ammoo falachuudhaaf yaalanillee furmaata dhaban. Sababni maal akka ta'e hubachuullee hin dandeenye. Dubbiin garuu sheeyitichaatu haraama jedhe ija'an malee sheeyitichi kan jedhe Abiyyi Ahmad duubaan jedhe yookaan tibbana jedhe Abiyyi Ahmad jimaan haraama ta'uu sheekotii hunda walitti qabee gurratti hime. Namni dhimma isaa irraa dubbatee hin jiru. Abiyyi Ahmad afaanii baafateetiin jimaa balleessuudhaaf akka karoora qabu dubbatee isinillee nu gargaara jechuudhaan sheekotitti dhaammate. Haa ta'u garuu sheeyitichi kun haraama waan jeef maaliif akka irratti duulamuutu በአንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር ልምምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት ዋን ከነ yookaan jimaa kana guyyaa tokkoon hin balleessun sababni guyyaa tokkoon hin balleessineefillee zamana dheeraa uummataa wajjin wal fudhatee jiruuf guyyaa tokkoon balleessuu hin dandeenye. አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም sababni itti yaaduu qabdaniif ammoo jimaa fi islaama yookaan uummata islaamaa wanni walitti fidu hin jirtu islaama biratti jimaan haraama akka ta'etti lafa kaa'aa waan kana namni irraa yaada kannatee dubbatee hin jiru. Waan kana mee waan inni irratti jedhe san bal'inaan gurra ol buufna kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Illeensa kanarratti waa namaan hin cinqinaa walilleen hin cinqinaa. Ni dhumnaanu kamadiin hin jirtu albuun ni jiru jimaa jiraami. Jimaa kana bal'ifnee dhaabbanneeti gurgurra shaayinallee qabuu barsiifnee. Akkana kunu karaa gabaabaa kana deemuu irra. Yoo khilaash fudhannee qabsaa'u nu barbaachise ni qabsoo hin Harargeen jimaa kana akkasitti isinii galuu qaba. Jalaa hafuun amma warri jimaan haraami jiru hujjaan isaanii farshoodhaan wal fakkaataa jechuu isaanii. Ani nama jimaa qabee makiinaa garagalche nagar nama farshoo dhugee makiinaa garagalche arge an nama jimaa qabee haadhatti daame nagarre nama farshoo dhugee haadhatti daame dhagee nama jimaa qabee obboleettii ulfeesse nagarre nama farshoo dhugee obboleettii ulfeesse arge nama jimaa qabee tuubboo bishaanii keessa karaa makiinaarra rafe nagarre nama farshoo dhugee tuubboo keessa ciisu arge immoo. Wallahi yoo dubbiin galteef
فرشو رجتون كل ما خامر العقل وفتر البدن عن الأمل جاء النبي هتذنكم قبل دراخ أربعات خرابودا إمام محمد وان سرين مجيجيري هذا في جارتي والنمو الله كسو جيجو وان قامل حافظه اولكئ فنجان صدرا گيفتو نمدت لبسيسو جيجو نياتما نيانو خانا ميو بدين نياتو باني نمني جباته خئ حاجابه ودلقچون دنده نفراتا فراچيس امو فرشو دوگو جان فرشون سرين مجيجير هذا في جارتي نمو الله كسو اولكاته فنجان صدرا گيسون دنديس فرن نما فنجان سفت امو جما اوگو نياتن جماني في بني اوبلي ينما بني النشاط ما فيدا وهكذا جمان النشاط ما فيدا رحمة من غربت لني سيقال متي أمة جما قبو في لفا جمان بكالشو تفكات جمان حرام وري يتنكوني أما حكينا وري جمان حرام يتنكون وجولن في مسجد إجارة ركتها غرغارة مركز إجارة جتني بري راغور تنكوني ها ورا هذا أبا إذا جما قطو ورا بري جما نياته تنين قدته ورا بري جما نياته دلته ورا بري جما تن بيابه أكمتي حلال غرتره بري جرا فرچو إيش حرام indandaamu birrii jaraatillee fudhachuun hin danda'amu maaliif jennaan eega waan takka haraama godhan wanni sun guutumatti haraama taati jecha amma sanii miti dubbiin dhimma jimmaa kana kagartee gizee namni tokko lafaa ka'ee yoo gartee jimaan haraami je yaa'iin dhaabbattu dhimmi jimaa kun waan beekuu qabdan jara keenya masalaan tun masalaa fiqiiti masalaa ijtihaadaati duraan dursee awwalan qabxiin duraa nama gartee jimaan halaal je'ee arrafamuu qabu ka jimaan haraam je'es arrafamuu qabu maaliif masalaan tun masalaa fiqii ijtihaadaati ka haraami je'ee waan irra dhaabbatee haraami je'uu qaba ka halaali je'ee waan irra dhaabbatee halaali je'uu qaba akkasaatti jimaan haraama fi halaala ta'uu itti dhiisaati waan garuu miidhaa jimaan fiduu danda'u jimaan miidhaa ni fida eeyyeen ni fida gabaa jimaadhaa babal'isuu waan tokko taatee osoo jirtuu garuu miidhaa jimaan fiduu danda'u irratti fokas jimaan miidhaa oga jaan miidhuma gartee dubartii fi jaarsaa qofa irratti hin deebina dargaggoota keenya egeree dargaggoota keenya akkam godhaa jira namni hojii malee taa'uu kana fa'aa ilaalchisuudha waan takka yaada kannatee ture Shee Anwar Yusuf Guyyaarraan kana kadandeessu dhaali jennaan jaarsi galee jaartii dhaali jechaa dhageessan moon dhageenya Oromoo bargaa makmaaksa Oromooti sheetichi waan jimaan ta'e irraa hin beekne jimaan kana jimaan sanii magarro'oo diimaa yoo gaafatan amma addaan beekuu isaa rabbi beekaa beek sheeticha san jecha sheetichi gartee akkuma itti himame dhagee ta'a jimaa qabee hin beeku waan jimaan ta'e hin beeku jimaan haraama jechuu danda'a sheekotiin harargee ulamaa'onni gurguddoon aboo gakkootaa kitaaba keessan qabadhaati miidiyaa gubbaa dubbii jimaadhaa sana gabbuusaati jedhanii qaata inni godhanii jiran sheetichi hin beeku tasuma gartee gaafii gaafatamee gaafii saniif deebisaa kannee jimaan haraamii je ammoo jecha kana kajee Abiyyi Ahmedii paablikii sheekotii hunda walitti qabee jimaan haraama ta'uu itti hime waan kana irratti sheekotiin akka gargaartee jimaa kana balleessuu qaban irratti hojjanna waliin jedhanii walii galanii ture waan kana dhageessanii tanaafin bar kadandeessu dhaali jennaan jaarsi galee jaartii dhaalee makmaaksi Oromoodhaa suni abbichuu dadhabnaanii sheeticha miskiinticha waan beena gaddeebitanii Oromoo dubbii waan akkasii fakkaatti bara mee dhaggeeffachaan wajjin turtii taasisa ajaa'ibaa jira bara jimaan namni galgala hin qamaa guyyaa immoo jimaa haraama godhe dubbiin akkana kun Shimallis Elal warri jimaan haraama fi halaala jee asii ajandaa uumeen rakkisaatiin jiru jimaan Shimallis Abdiisaatiif halaali Abiyyi Ahmediif garuu haraami maaliif naan jettee jechuu dandeessa waa'ee jimaa uummanni Harargee jimaa wal qabatee jiruuf jireenyi isaa wayitataa akka ta'e ni beekna kallattii mootummaa naannoo Oromiyaaf laannee lafti Finfinneetti kennamee jira nan beeka waldaan ijaaramee jira nan beeka faayinaansiin qarshii rakkina akka mudanneef baankiin garaagaraa akka gargaaru kallattiin taa'ee jira hojiichi maalirra akka jiru eenyatti hin beeku hin qorannaa kallattiidhaan garuu sirreessaa akka jiru odeeffannoo qabu jedhee yaada lafas laanneerra waldaas ijaarree jirra wanti hanqatu jiraannaan sirreessineetu gaaffii keessan bu'uuraan deebisuuf ni yaala. Amma deebii kana yeroo kannaa jirutti abbichuun jimaan halaala ta'uu isaati ganama jira jechuu gaafni kun bara 2019 gaafa Jawaar Mohaammed irratti hagaamiin taatee sababa sanii uummanni akka malee dallaniitiin hiriira biyyatiin ture sababa sanii uummata tasgabbeessuudhaaf yeroo uummata keessa deemaa haasisaa turanitti Harargee dhaqee uummata wajjin marii taasiseetiin ture marii sana irratti abbichuun dhimma jimaa irraas gaafatameetiin ture jimaan tuttuqamuu eegalee gabaan jimaadha uummanni keenya gabaa itti fayyadamaa jiru waan takka rakkoo uummanni itti kaase yeroo sanitti rakkoon jimaan babal'anne yeroon sun ganama turte abbichuudhaaf illee hoggasanaan goo qabatee waan ta'eef
እና yeroo seetti isa biratti jimaan halaalee jecha amma immoo waan kana kaasee fi jira bichuun bara boodaa kana erga deeqifate booda qarata achi godhaniiti waa qotee bulaan argatu qabu caalaa mootummaan miidhaa isaa irratti godhee akka namni of jibbee jiru kanaa dalaguu dhiisu irratti hojjetame jechuudha. Sababni ammoo maal inni beektanii abbichuu biratti jimaan haraam waan ta'eef usi dhaggeeffadhu. ልጆቻችን እየጨረሰ ነው ያለው ጫት ጥርሳቸውን ፊታቸውን ደማቸውን መጥጦ እየጨረሰ ነው ያለው በጣም መጥፎ ነው። Tuni ammoo dhugaa haalamuu hin qabnedha. Wanni inni jedhee akkasi jimaan ijoollee teenya fixeetiin jira. Fuula isaanii, ilkaan isaanii, dhiiga isaanii xuuxee fixeetiin jira. Hedduu waan badaadha jedhe. Kun dhugaa haalamuu hin qabnedha. Ammoo faaktiin jirtu itti ansee jiru tanafaadha. Mee usi dhaggeeffadhu. ተማር ጫት የሆነ ስራ ጫት ለማንኛውም እንቅስቃሴ ጫት ልክ እንደ መኪና እንደ ነዳጅ የሚያስብ ትውልድ ይሄ እናንተ የምታስቡትን ሀገር መሸከም አይችልም። Barattoonnis yoo jimaa fayyadamu. Hojii wayii hojjechuudhaaf yoo jimaa fayyadamu. Sochii wayii xiqqishuu taasisu keessatti jimaa akka peetiroola makiinatti yoo fayyadamtu taate dhaloonni kun biyyeessin agartan tana baadhachuu hin danda'u. Kanaafuu hoo maal godhuu qaba ree? Kanaafuu waa inni godhuu qabu si dhaggeeffadhu. በአንድ ቀን አናጠፋውም ይሄ ነገር ልምዱ የቆየ ስለሆነ ግን አስቡበት። Waan kana yookaan jimaa kana guyyaa tokkoon hin balleessinu. Sababni guyyaa tokkoon hin balleessineef illee zamana dheeraa uummataa wajjin wal fudhatee jiruuf guyyaa tokkoon balleessuu hin dandeenyu. Guruu itti yaada. አንደኛ እስላምና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። Sababni itti yaaduu qabdaniif ammoo jimaa fi islaamaa yookaan uummata islaamaa wanni walitti fidu hin jirtu. Islaama biratti jimaan haraam akka ta'etti lafa kaa'a jechuudha. Akkas jee wanni inni deebiseef illee guyyaa san ulamaa'ii takka'uu sheekota biyyattii Itoophiyaati wajjin gaafii deebii godhee godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa dhufanii uummanni Itoophiyaa bakka hedduurraa dhufanii kana keessaa namni ustaadni harargeedhaa tokko ustaada Sheek Durri eenyu Durriiti. Namni jedhamu achi keessaa afaan Oromootiin gaafii tana gaafate waa'ee jimaa rakkoo jimarra deemaatiin jirtu gibirri nuti baay'atee uummanni keenya jimaadhaan jiraataa baroota dheeraadhaa waan jiru gaafatameeti. Sababni jimaan baduu qabuuf uummata islaamaatii fi jimaa wanni walitti fidu hin jirtu ta dura takkadhaan jedhe. Lammaffaa ረመዳንና ጫት የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው ዝም ብሎ ከእራት እስከ ሱር ካልቃመ ያልጾመ እየመሰለው እንደሱ ትክክል አይደለምና ቢታሰብበት ቢመከርበት ጥሩ ነው። እየጎዳ ነው። በተለይ አንዳንዱ አካባቢ በጣም ችግር ነው። በተለይ አንዳንድ አካባቢ በጣም ችግር ነው። አከሰቹን ኢሳና መጋፊ ተጋፍተ ሰኒፍ ደምስ ትሬታ ወራ ሀረርጌት ፊ ከሰፉና ነው ከሀረርጌ ራስ ነው ሄዱ ረኮ ጀቹዛት ይካን አከን ለመፋረቲ ረመዳን የውቃው ሶመና ፊ ጅማ ወንዲ ወለት ፊ ደህንጅሩ namni akkuma fedhetti galgala xararra hanga hiraa beeraa bakti yoo jimaa nyaanne waan soomane kan ittiin fakkaanne kun sirriidhaa miti jedhe. Kanaafuu yoo itti yaadamee irratti mari'atamee hedduu gaariidha. Keessafuu naannoon tokko akka malee rakkoodha. Kanaaf osoo nu gargaartanii waan kana balleessuu keessatti qooda nu waliin fudhattanii waan jiru dubbate. Keessafuu naannoonni tokko faan akka malee rakkoodha. Gaafii namni gaafate nama Harargeeti, Sheek Harargeeti deebii sana stireeta deebiseef jimaan balleessina, jimaan haraami jechuu uummatatti himaa waan jiru stireeta dhaameetiin jira. Jimaan akkasitti gartee keellaan adda addaa baay'atuun rakkoon jimarra dhufu kan mootummaa godhanii qabeenya qotee bulaadhaa kana gartee saamuun uummata Harargee kana miidhuun wanni dhufee fi asirraa dhuftee jechuudha dubbiin. Gaafa jalqaba gaafatamu akka shimallis abdiisaa jee guyyaa gaafa ganamaa sana biyya amadiif halaal ture waa'ee jimaa harratti yaadamaa jirraa hunoo akkanas goonee jirraa babal'isuu irratti jirraa maarrillee akkasi qopheessinee finfinneetti waan akkanaa goonee maal jee dubbatee ture. Irratti yaadamaa jiraa bal'isuudha hojjetamaa jiraa waan jiru dubbateetiin jira. Amma ammoo erga waggaa hangana ture akka fedhetti uummata kana gixxum godhatee qabate booda gaafii namni sheekaa namni ustaasni sheekaa tokko achi keessa taa'ee ni qaanfadde guyyaa sana gamalee ni qaanfadde achi keessa taa'ee gaafate fuulaan dhahuun jimaan haraama maana gaafata waan akkana jechuudha akka jechuuti jimaan haraama baduudha qaba waan kanarratti mari'achuudha qabdan waan jiru istireeta dubbate jechuudha abbichuun guyyaa sanii kanaaf abbichuudha gaafa jalqabaa sana halaal ture amma haraama ta'e kanaatu deemaatiin jira wanni jimaa miidhaa jimarratti oofaatiin jiru kana qabatamatti garuu wanni lafarra jirtu dhugaadha jimaan miidhaan fidaa eeyyeen dhaloota doomsee jira dhaloota cabsee jira dhaloota balleessaa jira jimaan dhaloota dhufuuf jimaan hawwinu haa ta'u garuu gabaa isaanii babal'ifnaa qotee bulaan akka gabaa isaa babal'ifatanii goonaa jedhanii osoo irratti hojjetanii xiqqoon osoo uummataaf himin haala adda addaati waan Harargee qottee oomishattee fiduu dandeessu silaa fidanii uummata kanaaf wanni godhanii waan bareedduudha turte akkasitti fuulatti namaan dhayanii nama beeysanii tuffii ani hedduu dhagame gaafasanii tanaa jiraa gabaabdumatti yoo dandeessan hamanaamaan agartan kana hagachiiftanii ustaazonni faan gachiifnee manaamaan abbichuu argaa bullanuu jettan sun jecha yoo dandeessan namni gartee jimaa kanarra caanaa kaayee jimaa balleessuudhaaf karoora qabu Abiyyi Ahmad malee eelaal sheekutii sanii miti takkaa'uu sheekutii jimaan haraam jettee yaada kanatti miti jechuu keenya sababni illeen Abiyyi Ahmadiitu sheekutii akkasitti walitti qabee waan kana balleessuu keessatti nu gargaara keessafuu naannoon takka akka malee rakkoodha jee dubbate waan kana balleessuu keessatti jimaa kana balleessuu keessatti jimaa kana dhaloota irraa hambifnee dhaloonni kun gartee akka biyya tanaan deemuu danda'u godhuu keessatti nu gargaara jee isaatu sheekutii gorfate warri manaa mana arguu jechuudha sheekutiin teenya amma afaanumaan gartaa jimaan halaali yaaboo qabeenya uummata keenya jimaan haraamaa fi dhugaadha garuu jimaan haraamummaa wanni akkasitti akka farshoodha wal qixxeessanii haraama jansaan hin qabu jimaan haraamummaa takkatti hin qabu garuu miidhaa ilma namaa irra ni fida eeyyee miidhaa ni fida tokkoffaa miidhaan karaa inni itti fidu yeroo namaatu ni guba yeroo namaa ni guba dhaloota dhiiga xuuxee dhiiga ilmaan namaa keessaa xuuxee ilmi namaa namni jimaa qabu mee obboleeyyan kiyyaa dhugaa san dubbaddaatiif laala. Kanammoo akkamitti godha akkaataan jimaan waan kana itti godhu jimaa keessa wanni gartee diraagaa apitoomotik diraag jedhamuu jira. Kana jechuun appitaayitii cufa. Ilmi namaa yeroo jimaa qabamu appitaayitiin isaanii cufama nyaata hin danda'u. Fakkeenyaaf namni yeroo takka faa nyaatee oola.
Sigaltee yeroo mataa qofa nyaatee oola namni. Hanqina nyaataatiif qaamni kan kee akka saaxilamu si godha. Gama biraatiin namni hoggaa hundi jimaa taa'ee nyaataa oolu jechuudha. Miidhaadha moo miidhaadhaa miti? Miidhaa. Tun immoo parsantii dhibba. Parsantii dhibbatu waan mirkaneeffatame jechuudha. Akka gartee jimaan gartee waan gartee akka namni nyaata hin jaalanne takka nyaata akka nama cufu. Nyaanni akka nama cufu haa godhu waan godhuuf keessaa qaba. Wanni kun miidhaadha ilma namaatiif dhugaadha. Deeggaramuu hin qabu. Bakka nyaataa buufanna jee namni gartee nyaata faa shawwatu sababa rakkinaati irraa yeroo ammaan kana yoo itti fayyadaman fa'aa hin beeku malee dhaloota dhufuuf garuu jimaan hawwinaa isin. Dhaloota dhufuuf jimaan hawwinaa jimaa ufiif hin qama'inaa gurgurachuudhaaf magaalaa farra oolfanna faa jaati lolaa malee ufiif qama'uudhaaf akkatti lolina ufiif nyaatuudhaaf. Numaa gabbaatee nadhoon tun hundi tiktook kana hunda boqoo tana gugguuttatee nadhoon akka dhiiraatti obboleessu. Xiqqishoollee hin qaanfattaniis. Dhalaan faan gabbaatee jimaa afaan keessa guuttatee hin qaanfattuun jaan shamarran akkasiif hin faan. Amma inumaa ijoollee harargee bira dabarsanii ijoollee arsii hunda barsiiftanii nu as gubbaa intarneeta kana gubbaa tatteessanii shiishaa xuuxaa jimaa kana qamaata. Waan hedduu dhaloota doomse dhaloonni haala kanaan doomaa jira kun waan gaariidhaa miti dhalootaafillee dhalootaaf gaariidhaa miti. Uummata keenya kana akkamitti gartee magaalaa isaa babal'ifnaaf uummanni keenya akka taa'ee hin qamaane gochuurratti akkamitti hojjenna waan jiru ofirratti odoo hojjetanii gaarii namoonni tokko tokko gabbaatanii afaan babbanuu dura takkaa'uu wamantaale dubbatanii asirraa wacuurra jechuudha. Sheekotiin ammaan tana jimaan halaal isin jechaa jirtu kun jimaa akka ati qamaatu hin feetu. Jimaan halaal ta'ullee jimaa akka ati teessee qamaatee yeroo tante jimarratti gubduu fi dubraa fi dardarri wal keessa seenii akkasitti jimaa cafaqatuun waan akkana aadaan taane aadaa fokkattuudha. Darasoonni jimaatti hin dhiyaatina jettee darasaa gorsaa jimaan halaal isin jetti sheekotiin. Hubadhu gaanta. Darasa akkana jettee jimaan qamin jechaa darasaa ofii barsiiftu gorfataati jimaan halaal jettee dubbatti yoo ta'ellee sheekotiin teenya. Kanaafi waan kana gamanaan hubadhaa isin hin jenna uummanni keenya. Rakkoo akkaataa jimaa kanatti gabareen teenya babal'isuu qaban irratti akkaataa jimaan kun itti babal'atee uummanni keenya irraa fayyadamuu qabu irratti hojjedha malee. Baba namni tokko jimaan gabbee haraama jee akka isa fakkaatetti takkaa'uu qabee nagarree waan kana isheen kuni jimaan kun akkana jettanii keessa hubachiisuu danda'uu qabdaniif malee sababa saniitiif gabbaatanii ganda namaa fa'aa arrabsuun sirrii miti. Sirrii miti obboleeyyan kiyya ganda namaatti hin tuqina ganda namaa. Ammas wanni isin beekuu qabdan ogummaa hundaa ulamaa'iin namni sheekaa tokko namni ulamaa'idhaa tokko tarabbiiti malee tanama hundaati ta islaama hundaati nama hundaaf wal qixa malee tanam tokko tagaree tokkooti miti kanaaf kan akkasitti beekuun hedduu barbaachisaadha. Sheekotiin illeen isin affeeranii jira warri gartee dhimma rakkoo jimarraa warri qabdan haraamummaa jimaatiif halaalummaa jimarraa warri rakkoo qabdan sheekotiin harargeedhaa ulamaa'iin gurguddoon muftiin gurguddoon hoottaa nu gaafadhaa isin jedhanii gaafii isiniif dhiyeessaniitiin jiranii deemaatii isaanii wajjin mari'adhaatii waa'ee jimaa kanarratti fatwaa wajjin kannaadha irratti mari'adhaa wajjin godhaa malee hawaasaaf ajandaa baasuudhaan uummata kana akka daranuu ajandaa baafatee uummata ofii rakkoon garagaraa itti jirtu sagalee uummataa kana ukkaamsuudhaaf rakkoo uummataa kana akka hin dhagamne gochuudhaaf waa'ee jimaa kana ajandaa gootanii uummataa kan tan hadaraa rabbii jaaluudhaa dhaabbadhaa isinillee gaariidhaa miti. Kun illee gabbaatee deebisaa kan dhuuf maa ciqqamtaa miti dura gartee rakkoo ganda kan kee keessattuu furime. Rakkoo ganda keenya keessa hedduutu harkaa qaba. Uummata keenya rakkoo hedduu harkaa qaba. Rakkoo takkaa fi lamaa miti uummata keenya rakkoon harkaa qabdu. Ajandaa jimaatiin uummata wanni hin godhina. Jimaa kagartee jalqaba maal akka ta'e jimaan isinitti himee Abiyyi Ahmed dandeessan Abiyyi Ahmediin kan nurraa buyyaani. Siitu rakkoo jimaa keenya kanarra fide jaati dubbadda. Duru eenyutu waa'ee jimaadhaa dubbatee beeka. Erga Abiyyi Ahmed dhufee na gargaaraa jee harka lafa galaatiin hojjechuu eegalee ammas ajandaa kana tolchee akka gartee uummanni daranuu walitti bala'u jedhuu fi waan kana godha inni ajandaadhaaf uummata kana wal nyaachisee jiraachuudhaaf waan fedhe uummata kana gidduutti lallaba. Dhaloota aadaa sitti hin fakkaatin. Nama dhaloota aadaa dhaloota fidhaa gabbee duroodhaan dhaloota ofii bulchu halkanii guyyaa boombii lafatti gattuma. Kanarraa utuu akkaan dubbannee haqa meeqaatam waan silaa dubbatamuu qabu meeqaatam hin dubbannee gabbaatanii waa'ee jimaatiif kana ajandaa nu baaftanii uummata wal nyaachiftan gahee nurraa dhaabbaddaa isin hundi keessanuu nagaa barbaada uummanni keenya waan uummataa dubbadhaa malee waan uummata wal nyaachiftu nutti hin fidina gahee dhimma jimaa kana booda nutti hin kaasnaa gahee.